gaaga'ama guddaan ilmaan Oromoo irra ga'eera. Gara mootummaa TPLFitiin immoo kan kenname kan biraati. Rasaasni tokko akka hin dhukaanetti kan dubbatani. Namootatu walirra bu'eeti kan namni hedduu du'e kan jedhudha. Mee walumaa galatti adeemsa kana attamitti ilaalta? Jenee hunda dura uummata keenya bal'aadhaan akkasumas maatii ilmaan abboon hawwanni irraa kufaniin gadda guddaa mataa kiyya natti dhaga'ame akka biyyaatti illee natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Obboleeyyan keenya qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamanii biyya isaaniitti awwaalaman irratti bilisummaan Oromiyaatii fi uummata Oromoo aanaa jiru. Uummata keenya maatii firoottan isaanii jalaa kufee saba bal'aa Oromootiif rabbi jajjabina isaaniif haa kennu. Warra wareegaman immoo wareegamtoota keenya isaan dura dhufanii wajjin rabbiin jannataan haa qananiisuun jedha. Itti aansuudhaan wanni gama mootummaatiin dhufu dhukaasni hin turre kan jedhudha. Dhukaasni turuun kun shakkiin hin jiru. Gara nama 175tu rasaasan ajjeefame. Warra rasaasan ajjeefame hoggasuma fuudhanii gara Finfinneetti geessan. Dhaqanii ilaaluu warra barbaadeef reeffi isaanii hospitaala Beetzaata, hospitaala Abeet, Xoraayiloch hedduu keessa jira jechuudha. Finfinnee listii isaa baasuu dandeenya. Akka amma gabaasa OFC irraan ergame agarrutti waliigalatti hanga ammaatti namoota 678 warra jiran. Mee waan mootummaan jiru kanaa fudhannu. Mootummaan kan jechaa jiru maali? Rasaasni hin dhukaafamne. Rasaasan ajjeefamte waan biraatiin ajjeefamte namoonni ajjeefamuun dhugaadha. Waan haalamuu hin dandeenye. Akka isaan jedhanitti maali? Yeroo loltoonni gaasii maanessu uummata jidduutti darban akkasumas hoggaa konkolaataadhaan uummata bittinneessuudhaaf itti deeman uummanni walirra ba'ee qiletti nammee dhumedha. Kuni afaan mootummaati akka waan kun yakka hin ta'etti dubbachuun waan ajaa'ibaati. Bakka namni miliyoona 4 jirutti bakka yoo dhagaa darban lafa bu'uu hin dandeenye keessatti bakka lafa dhiphoo irratti namni wal ga'ee duuban bishaan jiru keessatti gaazii nama doochisuuf fi konkolaataa waraanaa namarra bahu fiduu dhiisiti. Hiddiyyuu ol hin darbu nama. Maal jedhama Maaks Oromoo? Eeboo ol darbee tokko gabaa keessatti tokko badee jedhee jira. Maal jechuun hiikkaan waan sanii? Gabaa keessatti eeboo darbee tokko badee jedhe gabayaan sun hundi anarra bu'amoo anarra bu'a jedhee addaan waan fiiguuf walirra bahee jeequmsa hedduu waan uumuuf nama tokkoo miti gabaa guutuu akka fitetti ilaalama. Biyya nu jiraannu Ameerikaa kana keessa seera jira. Seerri fakkeenyaaf walabummaan dubbachuu kan itti uguramu keessaa tokko maal seete yoo namni tokko tiyaatira seenee mana tiyaatiraa keessatti ibiddi qabate kan jedhu taate namni sun akka namoota tiyaatira san keessa jiran hunda fixeetitti yakka maaskiliin saniin himatama jechuudha. Maaliif ibiddi qabate yoo jedhe namni rifaatuu osoo hin eeyne naasuu keessa waan seenu namni walirra baba'ee wal miidhuu danda'a, wal ajjeesuu danda'a. Bishooftutti illee kan ta'e karaa saasarraa hafe konkolaataa itti oofanii gaazii imimaanessuutti naqanii san qofaa miti immoo viidiyoo irraa namni keenya sirriitti ilaaluu danda'uu dhaqa. Karaa guddaa uummanni ittiin seene dhoorganii karaa qileetitti gamaa gamanaan makiinaa waraanaatiin fi dhukaasan dhoorganitti uummata keenya akka qileetti dhumutti godha. Ragaaleen gara fuulduraa waan dhiyeessinu ta'a. Dhaabbileen hedduun qorataa jiranii ragaaleen hedduun kan mul'isan waan kana dursanii itti karoorfatanii akka deemanidha. Viidiyoo irraa isa akka agarrutti, ragaalee irraa isa akka agarrutti, tarkaanfii kana fudhachuu duratti gaazexeessitoota isaanii, namoota isaanii akkasumas gaazexeessitoota biyya alaatii fi dippiloomaatota bakka sanarraa erga baasanii booda tarkaanfii kana kan fudhatanii kuni ittuma yaadamee kan godhan. Kuni haarayaa miti. Duuba deemnee ilaaluu danda'uu qabna. Gaafa hiriira guddichaa hiriirri irra jireessan nagaan erga dhume booda yeroo namni gara manaa galuu deemudha. Kan rasaa warra bilfee yookiin immoo alboota kwaayyaamuun uummata kan fixaa turan. Ammas gaafasiis maaliif akkas godhanii uummanni kun har'a biyya guutuutti Oromiyaa guutuutti akkanatti bahee
tokkummaadhaan nagaan yoo addaan kan galu taate borullee nuti deebi'a. Kanaafuu jiiltuu qabna kan jedhu kan rukute. Irreecha irrattis kan tarkaanfii kana godhaniif maali? Ijoolleen tarsiimoodhaan tooftaadhaan irra aantee akka isaan barbaadanitti irreechi kan olola isaaniitti oofan osoo hin taane kan miira gaddaa fi murannoo Oromoon bara kana keessa jiru agarsiisu akka ta'uuf. Irreechi irree Oromoo malee meeshaa diinaa akka hin taane godhuu waan danda'aniif. Irreecha kan eebbisu uummata Oromootii fi abbootii gadaa isaa malee qondaalota diinaaf ergaman akka hin taane waan dhoorge. Tooftaa isaan lafa kaayatan hunda waan jalaa fashaleesseef dargaggoon kun uummanni Oromoo kun har'a akkanatti tarsiimoodhaan utaalee nu qaanessee irreecha harkatti galfatee yoo nagaan kan galu taate borullee qophiilee biraa paarlaamaa ta'uu danda'a waan biraa nu harkaa to'achuu danda'a. Kanaaf jiilchuu qabna kan jedhuun ittuma yaadamee tarkaanfii kun godhame. Inummaahu rasaasa irra kuni bu'aa akka qabu waan laalaniif. Maaliif rasaasa yoo ta'e nama mana ajjeesuu hin danda'an rasaasa. Nama mana ajjeesuu hin danda'an turan. San qofaa miti rasaasni ragaa achitti isaanii dhiise. Dursaniitti qopheessanii uummata keenya du'a hama du'a suukanneessa uummata keenya boollootti naqanii bishaan naqanii akkasitti ciisanii. Kanaaf ololli isaanii garuma kamiinuu kan fudhatamu qabu miti. Uummanni keenya miliyoonaan achi ture waan ta'e argaa ture. Warri biyya alaas warri biyya adda addaatis waan argaa turanii. Kanaaf dhibbatti itti gaafatamummaa kan qabu yakka kana wixinurraa hojiitti raawwachiisurraa kan itti gaafatamummaa qabu mootummaa wayyaaniiti. Egaa Jawaar uummanni miiliyoonii 4 irratti hirmaattee dargaggoonni keessattuu kan keessatti baay'atan kana sagalee isaanii argine akka dhaadannoo sana argaa turre garuu ammas garuma ibsa jaraattan si deebisaa humnoota jeequmsa barbaadantu keessa seenee malee uummanni karaa nagaatiin ayyaanicha gaggeeffachuuf ture kan jedhu ture mee kanarratti yaadamaa jira. Humnoonni jeequmsa barbaadan kan jedhan uummata yoo taate uummanni irreessa dhaqe dhibbaa sadarkaa jedhamutti diddaa agarsiisaa ture. Yeroo bishooftuu seenu yeroo bishooftuu gara sadii seenu bakka jiru hunda diddaa agarsiisaa ture jechuudha. Kanaaf uummanni kuni uummanni dilli kun uummanni irreessa irratti hirmaatee diddaa agarsiise kun hundi farreen nageenyaati yoo kan jedhan taate uummata Oromoo hundaan farreen nageenyaati jechuu isaanii jechuudha. Amma durallee jechaa turan nama ajjeesan hundaan nama hidhan hundaan nama hiriira ba'e hundaan farreen nageenyaati kan jechaa jira. Uummata nagaa barbaada akka ta'e odoo dhagaa tokko bishaan tokko osoo hin jiiksin uummanni miliyoona 4 walitti ba'ee dhagaa tokko osoo bishaan tokko osoo hin jiiksin osoo walitti hin bu'in Iban loltoota isaanii akka shororkeessitoota ISISitti fuula isaanii dhokfatanii deemaniinu osoo waliin tuqin uummata ba'eedha. Kanaaf uummanni shororkaa hin uumne uummanni humni badi'een. Beektaa yeroo tokko dhugaan yeroo afaan qabanillee funyaan hin baati. Dhugaan isaan himan maali? Jeequmsa kana uumuudhaaf yoo akkuma ijoolleen qeerroodhaa guutuutti tooftaa isaanii jalaa fashaleessite booda jeequmsa kana uumuuf waan barbaadaniif subversive elements yookiin immoo warra saboteurs jennuun warra lukkeelee mootummaa keessa galchuudhaan jeequmsa yoo uumuudhaaf yaalii akka godhan poolisoota uummata gidduu jiran irratti dhagaa darbuu tarkaanfii adda addaa akka yaalan waan agarre. Tarii humnoonni badii isaan jedhan humnoota isaan bobbaasan humnoota intelligensiin bobbaasan jechuudha. Kan ammoo viidiyoodhaan qabnee jirra, analyze godhaa jirra, takkaan eenyu akka irra ta'e waan irra gahamuuf kana ragaa uummata keenyaafis uummata addunyaatiifis waan geessinu gara fedhattillee yoo jijjiire arraba fedhanillee yoo kan dubbatan taate gaaga'ama kana itti yaadee karoorfatee kan uummata keenya fixuudhaaf uummata keenya sodaa ofirraa injifatee as bahe kana sodaa keessatti deebisanii lammaffaa gabroonfachuudhaaf karoorfatamee biiroo intelligensii biyyattiitiin kan godhame kan warra wayyaanotaatiin godhame akka ta'e shakkiin tokko hin jiru. Gaariidha Jawaar. Egaa fincilli kun bifa haaraadhaan jalqabe asitti karaa nagaatiin ilmaan Oromoo hedduu gaaga'amaniiru du'aniiru. Hiriira isa guddaa kan Oromiyaa sanarrattis tarkaanfiidhuma wal fakkaatuuf fudhatame amma immoo kan itti caalutu irratti fudhatame. Kanaaf harka duwwaan nu baasu kan nu gaaga'aa jiru qawwee dhabuudha kan jedhu gaafiin kun dhiibaa dhufee jira. Kanaaf amma yoo harka maratamee taa'ama gaafii qawwee jedhu kanaaf immoo ati gara keetiin maal jettu? Gaafiin qabsoon hidhannoo nu barbaachisa qawween nu barbaachisa jedhu gaafii sirriiti har'a qofa osoo hin ta'in
gaafa qawwee hin argamu hin danda'amu jedhamu sanitti illee yaada kana dhiibaa turre. Har'as yoo taate uummanni keenya waliigalatti sadarkaa kanarra gahuunsaa uummanni waan dandeenyu dhiibne ajjeefamaa jirra ajjeesurraa gara ofirraa ittisuutti cehuu qabnaa jechuunsaa walirratti akka abdate. Tokkummaa qabnu kanaan murannoo qabnu kanaan ciminsa hooggansa qeerrootiin harka duwwaa ammana yoo kan deemnu taate kanarratti humni hidhannoodhaa yoo kan nu dabalamu taate humna sirna kanaa gabaabsuudhaaf laaffisuudhaaf nu gargaara. Kanaaf barbaachisaadha yaadni jedhu kun sirriidhaa fudhatama qaballee waan namuu mormullee miti. Kanaan wal qabatee hidhannoon gama hidhannootti seenuu qabna ni seenna. Dhimma hidhannoodhaa miidiyaa irratti ifatti waa hundaa haasa'uun hin ta'u. Haa taatu garuu hamma hidhannoon guutuutti harka uummata keenyaa galutti uummanni keenya harka maratee haa taa'u yaadni jedhu garuu fudhatama qaba. Uummanni keenya dandeettii qabuun gaagama ofirraa hir'isaa tooftatti fayyadamaa deemuu danda'uudha qaba qabsoo isaa itti fufuu danda'uudha qaba. Gaafa hidhannootis gaagamni wareegamni kanaa gadi hin ta'u qaba. Wareegamni kuni wareegama qabsoo sana gara fuulduraatti tarkaanfachiisu mootummaa sana laaffisu ta'uu danda'uudha qaba. Wareegamni hanga ammaa goone immoo mootummaa sana laaffisuudhaan tokkummaa keenya cimsuudhaan humna Oromoodhaa ijaaruudhaan deeggarsa addunyaa irraa qabnu nu dabaluudhaan waan xiqqaa miti. Uummanni keenya eega sirna gabrummaa jalatti kufeerraa waggaan dhuma. Cinaan dho'isaadhaan mana hidhaatti, cinaan gandatti, cinaan biyyarraa ari'amee garba keessatti fixamaa jechuudha. Cinaan beelaan irra jireessi beelaan dhuma jechuudha. Waggaatti manni alakkaa hojjaniiti malee namni keenya kuma kurnaniini kan mootummaa kanaaf kanaan maduraas illee ajjeefamaa ture. Wareegamni ammaa kan wanni ta'u tokkoffaa wareegama uummanni keenya waloodhaan bakka dhokatee osoo hin ta'in waloodhaan fudhachaa jiru waan ta'eef tokkummaa dhiigaan daran cimte san kalee dhalootaan qabnu san daran aarsaaf wareegamaan akka nu jabeessu nu gargaara. Gama hidhannootti kan cehamu kanuma keessa cehamu. Laal waggaa 3 dura immoo waggaa 4 dura yoo dhayite mariin yookiin immoo atakaaroon mooraa qabsoo Oromoo keessa turte naannoo sanitti qawwee argachuu hin dandeenyu. Biyya san keessa mootummaan sun nama tokko shaneen hiitee hafuura baafachuun hin danda'amu. Kanaafuu qabsoo hidhannoo geggeessuu dhiisii qabsoo mana gaatuu geggeessuun hin danda'amu sadarkaa jennu ture jechuudha. Kanaan dabalatee immoo naannoo sanitti wayyaaneen biyyoota ollaa san hundatu waan to'attuuf garuma kamuunuu gargaarsa argachuu hin dandeenyu dahoo dubbee argachuu hin dandeenyu kan jedhamu marii abdii nama kutachiisu ture. Waggaa qabsoo kanatti seennu reyaalitii dhuga amma wanni amma namni yeroo san dhiyeessaa ture. Faaktiidha wanni amma namni san dhiyeessaa ture. Faaktiin sun garuu jijjiiramuu akka danda'u. Dhugaan lafarra jiru sun garuu jijjiiramee gara dhugaa haaraatti new reality new fact uumuu akka dandeenyutti amannee itti seenu. Kanaaf akkam goona. Uummanni keenya socho'ee tarsiimoo adda addaatiin sirnattii san humna qabuun ittirratti duulee yoo kan laaffisu taate yoo kan raasu taate tokkoffaa caasaa cunqursaa sirna sanii laaffisa. Sodaa uummata keessaa ajjeesee jira. Caasaa tokko shanee yeroo ammaa Oromiyaa keessa guutumaa guutuutti hin jiru jechuu dandeenya. San qofaa miti naannolee tarsiimoo ta'an to'annaa diinaa jalaa baasee to'annaa uummataatii fi uummata Oromoo jala galchuu danda'a. Maqaa bakka hin dhahu bakkoota hedduutti yeroo ammaatti injifannoon akkasii argamee jira jechuudha. Walii galatti Oromiyaa keessatti habaqaalchuudhaaf gajjabeessuudhaaf qabsoo hidhannoo gajjabeessuudhaaf haala mijaawaa uumuu danda'amee jira yeroo ammaatti. Kana namni mormuu waan jiru natti fakkaatu. In fact gaaffii nama dhiyaachaa jiru haalli akka ajaa'ibaatti mijaawaadhaan maali kan eeggamaa jirudha. Tokkummaa qabna caasaa diinaa of keessaa baafnee jirra. Tabbaaf lafa diina jalaa diinni itti socho'uu hin dandeenye uummatnee jirra. Free zones. Meeshaadhaa kan barbaadaa jirru jedha. Kuni bu'aa qabsoo uummanni keenya godhaa jiruuti. Kan lammataa jira. Biyyoonni ollaa Suudaan kibbaa haa taatu, Somalilaan haa taatu, Keeniyaa haa taatu hundi isaanii wanni wayyaanee cinaa hiriiraniif waan wayyaaneen nurra isaanii fira taateef miti. Wayyaaneen humna Itoophiyaa jedhamu guutuu qabattee keessattuu diinagdee Oromootii fi humna waraanaa Oromoo qabatteetiin olaantummaa naannoo sanitti waan mirkaneeffatteef jecha biyyoota ollaa cafaqxee sodaachiftee gara ifitti osoo hin jaalatin gara ifitti qabachaa turte jechuudha. Biyyoonni sun mootummaan tun jabduudha kalaaffattu hin jirtu yoo warra masiin mormu isin qabsaa'u kan deeggarru taate nuti illee balaa taatii haala jedhuun isaan deeggaru seenan. Har'a wayyaaneen laaffattee hollataa waliin dhahaa yeroo jirtu kanatti biyyoonni ollaa hedduun
gamaa gamana laaluu eegalanii jiran jechuudha. Keessa seenuun barbaadu ammas. San qofaa miti. Wayyaaneen Oromiyaa Itoophiyaa guutuutti to'attee waraanni irraa hafeti Suudaan Kibbaatii fi Somaaliyaatti waraana raabsitu turte. Maqaa nagaa eegumsaatiin. Sochiin uummanni keenya godhe akkasumas uummanni naannoo Amaaraa godheen to'annaan isiin biyya keessaa qabdu jalaa laaffataa waan jiruuf waraana ollaa ergite san as sassaabataa jirti. Adaduma isiin harka isii sassaabataa deemtuun bakki irraa sassaabame sun immoo nuun guutamaa deemaa jechuudha. Waraanni isii Sudaan keessaa bahuun bu'aa nuu qabu jira. Ammallee keessa deemuun hin barbaachisu. Waraanni isii Somaaliyaa keessaa bahuun bu'aa nuu qabu jira. Isiin laaffataa deemuun humni diinagdeesii humni waraanaa isii laaffataa deemuun hawwii uummanni keenya qabu saniif karaa bana. Qabsoo itti fufna ammallee tooftaalee qabnuun jijjiiraa itti fufna. Waan goonu san immoo tarsiimoodhaan irratti deemuu qabna. Tarsiimoon sun gara humna Oromoo ijaaruuti. Humna waraanaa waggaa jennu mootummaa sana kuffisuu qofaaf miti. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan dubbatu jira. Uummanni Oromoo naannoo sanitti danda'a ofii tiksifatee nagaa keessaaf alaa eegsifatee kabajamee jiraachuudhaaf humna waraanaa jabaa intelligensii jabaa ijaarratee deemuu danda'udha. San immoo dhawaata kana keessa ijaarrata. Gootota qabsoo kana keessa dhalatan irraa muuxannoo horachaa dhufan irraa hoggansa gara lamaan dhufa. Uumamaan dhufa uumamaan argatte san hojiidhaan narchar godhaa deemta jechuudha. Kana keessatti kondiishina hedduudha uumaa deemuu jirra. Kana itti dabalataan immoo namni keenya sirriitti kan hubachuu qabu kan ni hubatan illee jedhee an abdadhu. Humna waraanaa waggaa jennu qawwee qofaa miti. Hanqina qawwee qabna no doubt. Haata humna waraanaa waggaa jennu garuu qawwee qofaa miti. Humna waraanaa waggaa jennu mentaalitii waraanaa kan amma uumame kana qabaachuu sammuu san uumamuu lammaffaa caasaaf tarsiimoo kanaaf baasu jaarmee kanaan deemuu danda'u jaarrachaa deemuu. Kuni jaaramaa jabaachaa deemaa jira. Kanaaf waan hojjetamaa jiru keessa deemnee tokkoon akkana jechuu hin dandeenyu. Wanni hojjetamaa jiru bifoota adda addaatiin humnoota adda addaatiin wanni hojjetamaa jiru jira. Duubatti harkifataa jirra. Duubatti harkifannee jirra. Akkamitti harkifanne? Qabsootu hamma yaadamee ol saffisaan deema. Bardeen gaddaa yeroo akkanaa odoo na gaafatte sochiin akkanaa karoorfamaa akka ture waan qaba. Haa taatu garuu har'a kana haasofna muddama qabsooni laaffatte jechaa boo'aa turre yeroo dheeraadha. Amma qabsoonii fi uummanni akka malee fiigee jira. Nuti immoo hogganti dura deemu dadhabnee nu bira dabree jira uummanni. Kanarra geenyee jirra jechuudha. Kuni uummanni nutti aaruun uummanni godhuun sirrii maaliif hoggansa sadarkaa adda addaatiin jiru uummata dura deemee waan gaafii uummanni dhiyeessu. Dhiyeessii uummanni barbaadu san dhiyeessuu irraa yoo kan qabu taate uummanni gaafii san dhiyeessuun sirriidha. Deebiin immoo akkuma reefu jeetti jijjiiramni gurguddaallee ni jira. Yeroo asxaanaatti wanni hojjennu ni jira jechuudha. Jawaarotoo kun kanaan jiru gaaga'ama uumame kanaafis kana gara tokkoon namoota du'aniifis haa ta'u gaaga'ama biraatiif quba sitti qabamullee jira. Kanaaf deebii maal qabda? Quba sitti qabamaa jiru yeroo ammaa kanaaf. Qubaa miti qawwellee yoo natti qabame akka nama tokkootitti akka ilmaan Oromoo tokkootitti barnootan qabuun beekumsan qabuun hireen qabuun ilmaan Oromoo falmatan kanaan wajjin falmachuun injifannoo isaanii roorroo isaanii irra ga'u ajjeechaa isaanii irra ga'uu fi ajjeechaa isaan raawwatan ummata keenyaa fi addunyaatiin beeksisuu kiyyatti ittiin boona. Kanarraa aarii yoo qabaate qubaa miti qawwee yoo natti qabaate yeroo takkitti jallibsan kana namni beekuu danda'u. Sochii kana keessatti eega maqaan Nadaawamoo eegale keessattuu eega Oromoo Forest jennee eegalleerraa waan deemaa ture namni hubachuu qaba. Waan gaafas uummata Oromootiin waadaa gale kan inni arras irra deebi'ee waadaa galu jira. Gaafas wanni nan jedhe hamma lubbuun diina keessa jirtutti beekumsan qabu, humnan qabu, yeroon qabu isinirraa hin qusadhu dhibbaa dhibbatti of kennee isiniifin hojjette tokkoffaan kana hojjechaa hin jiru. Uummanni keenya ragaa baay'ee yaada. Lammaffaa tarsiimoo uummata keenyatiif baafnu irratti beekumsa keenyaan ana qofaa miti warri waan kana irratti hojjennu beekumsa qabnu waan uummanni keenya qabuun wal simsiifnee
tarsiimoo baafna. Tarsiimoo waan ati hin qabde irratti hin hojjetu. Lafa tokko qotuu yoo gaddeentu taate, lafa ximmaata takka yoo kan qabaatu taate, shanyii ximmaata shaniif ta'u qopheeffachuu hin dandeessu. Kanuma ximmaata kittii saniif ta'u qopheeffachuu danda'uu qaba. Garuu yaadni kee maali? Barana xindii takkittii san irratti facaasee akka gaariitti jala qotee bara dhufu callaan midhaan achirraa gahamus taate midhaan achirraa gahamus dabalatee callaan kiyyallee akkanaa dabalu kan sanyiin an bara dhufu facaafadhullee akkanaa dabalu tokko. Lammaffaa midhaan achirraa bahu gurguradhee bifa adda addaatiin lafan achirraa qabullee kiraas fudhadhee haa taatu bal'ifadhee deemuu danda'uu qaba jechuudha. This basic principles of tarsiimoon nuti itti hordofamnu ittiin gaggeeffamaa jirru ummanni keenya maal qaba? Sabboonummaa qaba yeroo nuti itti kaanutti. Lammaffaan maal wanni ummanni keenya qabu? Roorroo hamaatu irra jira. Dinagdee guddaa ka lafa isaatirra jiru kan inni harkaan qabne jira. Kanatti fayyadamnee tarsiimoo waan inni qabu kana akka gaariitti itti fayyadamuu nu dandeessisu. Lafa keenyatti itti seenne. Kanaaf wanni itti gaabbinu hin jiru. Ka gara mootummaatiin qubni qabamu yoo taate tana qofaa miti ganaan kanaa ol hojjedha. Hamma lubbuun na keessa jirtutti hamma ani beekutti roorroon uummata Oromoo irra jiru kun hanga kufutti dhugaa fi haqqi Oromoodhaaf bakkatti hamma deebitutti gumaan ilmaan Oromoo isaan fixaniitu hamma bilisummaadhaan deebitutti kanan amma godhu qofaa miti kana daran waan qabsoon tun gaafattu kamiyyuu aarsaa godhuudhaaf hojii barbaachisaa kamiyyuu ilmaan Oromoo wajjin ta'ee hojjechuudhaaf sirna kana qaarsinee sirna uummata keenyaaf ta'u ka dhugaa uummata keenyaa eegu kaaqa uummatoota biraatillee eegu gadi dhaabuudhaaf halkanii guyyaa raafaa hin jiru. In fact saffisa amma ittiin deemaa jirru hin daballe malee utuu hin deebiin. Waan adda addaa yaalaa jiran. Doorsisa bifa garaagaraatiin dhufuun dabalatee biyyoota alaa kana irratti dhiibbaa kadhannaadhaan wanni isaan yaalan jira. Wanni fedhe wanni jarri OPDOtis haa taatu jarri wayyaanetis haa taatu gooftoliin isaanii biyya alaa jiru kunis beekuu qaban maali? Lubbuun tiyya ilmaan Oromoo 678 deengadda isaan boollatti fixanirra addaa miti. Ilmaan Oromoo sun beekumsaan dandeettii naagatii miti. Akkuma kiyya ji'a 9 dhalatan akkuma kiyya yoo muraman dhiin isaanii Oromoodha. Akkuma kiyya Oromummaadhaaf haduudha. Wanni fedhe yoo gale. Harkaan fedhe yoo narra fudhatan. Dhiibbaan fedhe yoo kan dhufu taate hamma ruuhiin lubbuun jira keessa jirtutti maal haga ammaa hojjannee miti gara fuulduraa waan isaan hin argin waan isaan hin beekne kan dhaabataan isaan qaaneessee isaan maraachuudhaa ta'u hedduudha hojjechuu deemna. Kana hoggaan jedhu akka nama tokko qofaatti miti. Ilmaan Oromoo miliyoonotaan jiran mana manatti ala alatti kana sii mirkaneessuu danda'an namaa mirkaneessuu danda'an. Yeroo baay'ee yeroo namoonni warra eegaman halkan biiroo taa'ee wanni aan godhu jira. Warri irraa warra eegame san hamma danda'ee meetti bilbilee hoggaan gaafadhu. Nama booyu nama gattuu miti kanan argu. Nama xiiqidhaan hiqqifatee kayyoo ilmaan keenya irratti kufaniif san saffisaan galmaan gaha gara fuulduraatti furga'aa ka jedhu. Manguddittii takka ilma isiin qabdu jaraa wareegame. Maal jette beektaa osoo umriin kiyya kan hayyamu taate irra deebi'eetiin ammallee daddabalee dahaa. Kana sooraniifi miti, kana qotaniifi miti. Akka ilma kiyya kan wareegame sanitti asxaa inni irraa kufe kaayyoo inni irraa kufe san qabatanii bakkaan akka ga'anii. Kun uummata akkanaa kana duuba qabnu. Qeerroo akkanaa kana duuba qabnu. Kana yeroo qabnu keessatti wanni duuba nu deebsu hin jiru. Abaarsi fedhe. Dhiibbaan fedhe daran nu jabeessa. Warra amma dura dhagaanatti darbee irraa barachuu qabu. Warri wayyaanes ta'e warri biraa ilaalcha adda addaa qaban. An dhagaan yoo natti darbame dhagaa san walirra kaayetiin fooqii ittiin ijaaran. Arras warri darbuu barbaadu yoo jiraate asaa haran nuti walirra keenye galma Oromoo galma Oromiyaa bilisoomtee ittiin ijaarra. Kuni waan uummata keenyallee naasisuu ta'uu hin qabu. Waan uummata keenyallee daran onnachiisu ta'uu qaban jedha.
Gaariidha obbo Jawaar Mohaammed. Mee gara dhumaatti karoorri gara fuulduraatti qabsoon kun gara fuulduraatti akka furga'uuf karoorri lafa kaa'ame jira. Karoorri gara fuulduraa maali? Akkuma beekamu yeroo adda addaas kan irra deebi'ee dubbadhetti qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo laamsha'uu irraa kan ka'e laamshoo san keessaa baafnee uummata kana gara fuulduraa kan itti furgaggeessisan kan jedhu tarsiimoon lafa keenya maali? Hawaasni kamiyyuu, uummanni biyya kamiitiyyuu, sabni kamiyyuu sadarkaa lamatti kan ijaaramee jirudha. Tokko sadarkaa hawaasa siyaasaa, sadarkaa siyaasaa kan jennu political community kan jennu. Kan lammataa sadarkaa hawaasummaa yookiin immoo civic society kan jennu. Kan duraarratti kan jenne kan sadarkaa siyaasaa kan jennu jaarmiyaalee siyaasaa, jaarmiyaalee waraanaa, qondaalota siyaasaati. Sanii gaditti kan jiran civic society kan jennu jaarmiyaalee miidiyaadha, jaarmiyaalee amantii, afooshaalee hedduun kun achi jalatti jiranii jechuudha. Mooraan siyaasaa Oromoo rakkoolee alaa keessaan uumameen xaxamee haala rakkisaa keessa waan tureef rakkoo sadarkaa hooggansaatti, sadarkaa jaarmiyaa siyaasaatti jiru san furuudhaaf lafarraa from grassroots uummata keessaa olee galuu danda'udha qabna. Jennee itti kaane. Yoo yaadate uummanni keenya waggaa 2-3 dura wanni jechaa turre maali? Mee mataa kana walitti hidhuudhaaf namni keenya baay'ee yaade. Akkasiisaa ibsaa afaan hedduudha yaalani. Mee immoo nuti miila walitti fiduudhaaf haa yaallu. Mataan akkuma jirutti haa ta'u yoo mataan kan jabaatu taate miila ofii walitti hidhuudhaaf haa yaallu kan jedhu lafa kaayannee civic society jaarmiyaalee hawaasa keenyaa jaaruu, onnachiisuu, sochoosuu, hirmaachisuu irratti itti fufne jechuudha. Akkuma yaadnatti bu'aa buuse. Kunis maali? Uummanni sadarkaa adda addaatti ijaarame qabsoo isaatii jabaachaa deemuun tokkummaa isaa saba adda addaatiin xiqqoo laafatee ture san daran jabeeffatee deemuun Oromummaan daran urgooftee dhufuuni rakkoo sadarkaa hooggansa siyaasaatiitti fi sadarkaa jaarmiyaalee siyaasaatiitti qabnu san furuudhaaf sadarkaa dandeessisuun dura nu geessee jira. Akkamitti? Waa lama uuma hoggaa hawaasni socho'ee hooggansa siyaasaa dura socho'ee yeroo deemu waa lama uuma. Incentive structure, incentive mechanism waan jennu ni jira jechuudha. Waan nama hawwatu, faayidaa kan jennu. Gara tokkoon hawwii waan si hawwatu qaba. Mootummaan kun kufuu deema. Mootummaan kun yoo kan kufu taate namuu bakka laallachuuf haa dhufti. Kanaaf hoogganni siyaasaa hamma tokko waan uummanni jedhu akka dhagahu. Maaliif uummanni isa dura deema. Uummanni boru aangoo itti kennuuf itti akka kennu yoo kan barbaadu taate har'a waan uummanni jedhu san kakalee mataa jabaatee dide. Fakkeenyaaf tokkummaa walitti dhufuu haa taatu wantoota amma akka gaafilee atireefu kaaftee kan qawwee haa taatu hunda isaanii har'a jaalates jibbus akka leellisuu fi akka hojjetu godha jechuudha. Kan biraa dhiibban. Dhiibban jiru maali? Uummanni kan kun nu wajjis ta'ee nu wajjin nuun alatti gara fuulduraa furga'aa jira kan jedhu dhiibbaa irratti fida. Uummanni pireeyer dhiibbaa guddaa irratti fida. Alaayis jaarmiyaaleen dhaabbileen alaatis kunoo uummanni keessan akkana sirna kan kubbisuu jedha. Isin hoo maalitti jirtanii? Maali karoorri keessan gaja'u kun dhiibban uummanni sama maal jechaa jira bara? Uummanni bar mootummaa nurraa kubbisaa jechaa jiru. Mootummaa kana lafaan dhoofne mootummaa haaraa nu ijaaruu akka mootummaa hin jirtanii kan jechaa jiru. Kun dhiibbaa uumee jira jechuudha. Kun hin mul'ata hooggansa keenya irratti sadarkaa adda addaa jiru irratti. Kanaaf deebii kennuudhaaf karoorri lafa kaayame jira. Karoorri lafa kaayame maali? Sadarkaa adda addaatitti tokko mootummaan kun sadarkaa akkamiin kufuuf deema. Yeroo kufe mootummaa ce'umsaa bifa kamiin ijaarra kan jedhu hayyoonni keenya keessattuu ogeeyyiin seeraa International Lawyers Association jalatti jiran hayyoota biraa wajjin warra OSA wajjin ta'uudhaan kora tokko London irratti qopheessanii jiran jaalteen kun keessa. Kanarratti isaan haa qopheessanii hunduu irratti hirmaachuudhaan imaammanni diinagdee, imaammanni siyaasaa, imaammanni hawaasaa heeraaf seerri bulmaata keenyaa maal ta'uu danda'a ka jedhu yaada wal jijjiiruudhaaf wixinee tokko lafa kaa'uudhaaf wal geenya London irratti. Kan lammataa keessattuu uummata keenya biyya alaa jiru kana bifa daran jabaateen qabsoota akka gargaaruuf hiree bilisummaa jirtu kanaan walitti dhufee yaada uummata Oromiyaa keessaa dhufu san walitti sassaabee akka hojiitti hiikuuf hora lammataa Atlaantaatti qopheessine gaafa waggaa tokkoffaa fincillee yookiin immoo sochiin amma eegalee gaafa 12
Atlaantaatti torban san keessa jechuudha Atlaantaatti qopheessan. Asirratti kora hoogganoota yookiin yaa'ii hoogganoota jennaan. Yaa'iin hoogganoota maali? Hoogganoota siyaasaa kamiiyyuu bifa kamiin ijaaramanii jiran. Hoogganoota amantii hunda, hoogganoota afooshaalee, hoogganoota koominitii, abbootii qabeenyaa, walumaa galatti warra ijoo ta'anii ija Oromoo ta'an hayyoota dabalatee hundi irratti affeeramanii waa lama hojjetan. Tokko mul'ata Oromoo yookiin immoo fedhii Oromoo sadarkaa amma irra jirurraa Oromoon maal barbaada? Kan jedhu waan Oromoo fi Oromiyaa hunda walii galchiisuu danda'u irratti walii galtee irra geenya jechuudha. Lammataa jaarmiyaaleen hawaasaa keessattuu humanitarian gargaarsa namni keenya baay'ee kan miidhamaa jiru. Yeroo ammaatti bifa harca'een namni gargaaramaa jira garuu bifa jiddu galeessa ta'ee fi bifa sabatiinsa qabuun akka gargaarsi kun gahu jaarmaalee yeroo ammaa jiran kana hin jiru bifa adda addaatitti kan ijaaramanii gargaarsa kennaa jiran kana haalli isaan daran itti ol bayanii uummataan beekamtii argatanii hayyootaaf beekumsa bifa adda addaatiin jirullee ofitti qabatanii efficiency dalagaa isaanii daran leeccalloo maddisiisuu haa taatu leeccalloo argamu san uummata gargaarsa barbaachisaniin gahuu irratti dandeettii kappaasitiin isaanii akka dabalamuuf akkamitti dabalama kan jedhu irratti marii fi tarsiimoo irratti hojjennaa jechuudha. Biyya alaa kanatti yeroo ammaatti hojiin dippiloomaasii bal'aatu hojjetamaa jira. Hojiin dippiloomaasii injifannoo gurguddaa fidaa jira. Jaarmaaleen hawaasaa keenya, aktivistoonni keenya bifa adda addaatiin jiran Awustiraaliyaa irraa kaasee hanga Ameerikaa kaabaatti, Awurooppaa irraa kaasee hanga Kaanaadaatti injifannoo ulluqaadha kan fidaa jira. Injifannoon kun bifa xiqqoo harca'een deemaa jira. Daran keessattuu gara mootummaa kana kuffisuutti Itoophiyaa dhiyaachaa deema. Gara mootummaa keenya dhaabbachuutti yeroo deemnutti hubannaan gama biyyoota biraatirraa nu argachuu qabnu. Gargaarsi yaa'u hubannaan akka hubatamnu kararraa akka nu naqanne akka nu hubataniif hojii nu hojjennu daran cimee deemuu waan qabu hojiileen bifa adda addaatiin hojjetamaa jiran kun haalli isaan itti walitti qindaa'uu danda'an irratti jaarmiyoonni kun dhufanii isaanis hojii isaanii agarsiisanii hayyoonnii fi hirmaattonni waan kanaatis yaada kennanii haalli itti daran hojiin keenya itti fooyya'u irratti waan mari'annu ta'a jechuudha. San itti aansee kan hayyoonni biraa Profeesar Asaffaan Faan hogganoonni koominitii baay'ee irratti hojjetaa jiran jira. Diyaasporaan kun kana daran walitti hidhate qabsoo biyya jirtu sana akka daran jabeessee deemu bunii idil addunyaa Oromoo Oromiyaadhaa dhaabuudhaaf sochii godhantu jira. Sochii kana keessatti illee hirmaachuudhaan uummanni keenya hojii hojjetee baatilee as deeman kana keessatti wal duraa duubaan kana fidaa deema. Du'aati nan gaafannee si deebisa gaafina ati dhiyeessite haya ta siyaasaa suphuudhaa ta gargaarsa walitti fiduudhaa dubbatte ta uummanni rija'aa jiru hoo ta qawwee kan jetteef qawwee amma sitti baanee waliin haasa'uun akkasuma barbaachisanatti fakkaatu. Wanni hojjetamaa jiru jira. Namoota keenya kan ogummaa sanii qaban bakka adda addaa keessa jiran irratti mariin hojiin hojjetamaa jiru jira. Biyya keessatti hojiin qeerroon teenya uummanni sadarkaa adda addaatiin jiru wanni hojjetaa jiru jira. Akkuma amma reefu goone kanatti kana goonaa asitti goonaa achitti goonaa osoo hin taane kan keessa seenuu hin barbaannu akkuma xaxaa siyaasaa rakkoo gama siyaasaa rakkoo gama hawaasummaatiin qabnu kana furuudhaaf uummata keenya walitti fidaa jirrutti kaanitti illee beekumsaaf ogummaa nu barbaachisu waan sanii nu barbaachisu walitti fiduudhaaf irratti hojjetamaa jira. Irrattis ni hojjetama. Hamma isin barbaaddanitti saffisaan deemuu dhabuun keenya nu gaddisiisa. Uummata immoo saffisni isaa diinaa fi hoogganaa fi durallee deemu argachuun immoo nama boonsa. Hirriiba nama kuta. Duwida namaa jabeessa. Hirriiba nama kuta. Uummata akkasii horachuu danda'uun keenya dhaloota wanni feete yoo dhufu walirratti du'u. Diina hamma fedhe ija babaasu hidhate ija keessa laalee ija lafa laalchisu. Bishooftutti waan ta'e seenaan haa himu. Bishooftutti ilmaan Oromoo agaazii matrayyasii adda addaa qabatee makiinaa rasaasa urre keessa seene akka inni sodaatee fuula isaa haguuggatu goote jechuudha. Biyya Siiriyaatti warri ISIS kuni misaa'ila Ameerikaa waan sodaataniif fuula haguuggatu.
Agaazii Bishooftutti misaa'ila ija barbadaa qeerroo Oromoodhaa laaluu waan sodaatee ija dhufachuudhaaf dirqamti. Kanaaf uummanni keenya sadarkaa sanirra gahee waan dandeenyuun kana hoggaan jawara qofaa miti. Hoggaan sadarkaa Oromoo adda addaatiin uummanni keenya qabu waan kana sirriitti hubachuu qaba. Seriously fudhachuu danda'uudha qaba. Uummanni keenya nu loluun nuun komachuun waan nu jaalatuuf waan nu abdatuuf nu jaalachuu fi nu abdachuun suni garuu kanuma yeroo gabaabaa akka ta'e hamma wajjin deemnetti nu jaalatu nu abdata. Hamma nu jalaa hafnetti akka taasaa nu darbee hoggana biraa horatee socho'aa jiru. Kana sirriitti hubannee hogganni sadarkaa adda addaatiin jiru hojii amma hojjetaa jiru saffisaas bal'inas dabalee itti deemuudha qaba. Abdii uummata keenyaatii fi abdii waaqaatiin waan uummanni keenya nurraa barbaadu gama hundaan guunnee sirna uummata keenya boochisaa miidhaa jiru san yeroo gabaabaatti uummata keenya irraa foqqolchinee garuma waggaa 150 uummata keenya irratti fe'amte osoo qabaatu hiyyoomsitu. Osoo dhalee guddifatee barsiifachuu barbaadu ilmaan jalaa fixxu. Ka ofii gabbattee uummata keenya beelaan fixxu kana gara tokkotti ofirraa baqsinee Oromiyaa bilisoomte. Ka humnaa beekumsa ilmaan isiitii fi qabeenya rabbi kenneetiin dalagattee misoomtu. Ka if kabachiiftee ollaa isii kabajjee nagaan wal keessa walii jiraachuu dandeettu akka uumnu ani shakkii takka hin qabu. Uummanni keenya shakkii tokko qabaachuu hin qabu. Humna guutuudhaan tokkummaa teenyaan gara fuulduraa adeemuun jedha. Egaa gaariidha obbo Jawaar. Kun egaa yeroo dheeraa keessatti waan raawwatamu ta'a. Ammatti gaafiin uummataa qabatamaatti ammatti kan inni barbaadu jira. Yeroo gabaabaa keessatti immoo maaltu karoorfamee jira? Mee gara kanaan immoo waan jettoo jiraate? Uummanni keenya mammaaksuma isaa hordofuu qaba. Waanuma qabaniin gabaabaa. Uummanni keenya humna qabu hunda walirraan qusan humna qabuun waan isaa akka jiruun waan danda'uun sirna kana daran laaffisu ofirraa ittisuutti cehuu danda'uudha qaba. Already cehee jira. Gabaasni irra Arsii Lixaatirraa, Gujii irraa, Qeellam Wallaggaatirraa, Shawaa Lixaa bakkoota hedduurraa, Harargee irraa nu dhufaa jiru. Uummanni keenya boo'ee balatti hin galle. Uummanni keenya reeffa awwaallatee shimoo nyaachuudhaaf dunkaanatti hin galle. Uummanni keenya gootosaa awwaallatee daandiitti bahuudhaan mormellee hin galle. Uummanni keenya caasaa ukkaamsaa sirna kanaa kan ta'e waajjiraalee fi namoota meeshaa sirna kanaa ta'anii uummata keenya ajjeechisiisanii fi itti hidhaman kanneen akka mana hidhaa, kanneen amma waajjira poolisiidhaa, manneen murtii daaraa gochuudhaan hidhattoota bakkoota hedduutti takka as goraa takka achi goraa jechuudhaan kan as goran hidhannoo isaanii wajjin ifitti qabuun ofitti boojuudhaan kanneen didan irraa guurrachuudhaan sochii eegalee jira. Sochiin kun bal'inaan itti fufuudha qaba. Sochiin kun rabbi biratti illee seera biratti illee kabajaa qaba. Uummanni ajjeefamaa jiru. Uummanni ayyaana isaa kadargiinuu irratti nama ajjeesin irratti ajjeefamaa jiru. Haga qe'eetti dhufanii isaa ajjeesan eeguu hin qabu jechuudha. Kanaaf tarkaanfii bakkoota adda addaatti eegalan kun kan daandii cufuudhaan sirna kana hafuura kutuudhaan kan caasaalee gara gadiitti illee hanga walakkaatti jiru kan mootummaa sallaafii ta'uu qaba. Namni keenya sirriitti hubatee jiru uummanni keenya. Wayyaaneen 4 kiiloo daa'ii miti kan uummata keenya bitaa jirtu. Wayyaaneen kan uummata keenya fixaa jirtu 4 kiiloo daa'ii. Wayyaaneen kan nama keenya fixaa jirtu caasaa OPDO harka diinaa ta'ee uummata keenya keessa jiruun jechuudha. Caasaa kana keessattuu institution dhaabbilee ukkaamsaa institution of repression kan jennuun kunniin tarkaanfiin irratti fudhatamaa laafaa deemuu danda'uudha qabanii humna Oromummaa jaarrataa deeman kana keessatti of eeggannoo godhaa deemuu danda'uudha qaban. Of eeggannoon cimaan kan godhamuu qabu tokko dhaabbilee bu'uura misoomaa kan ta'an dhaabbilee jiran kana bakka lamatti baasuu qabu. Dhaabbilee yookiin institution cunqursaadhaaf fayyadan ni jiru. Dhaabbilee bu'uura misoomaa tajaajila uummataa ta'an ni jiru. Waajjirri poolisii, qabaleen, manni hidhaa, manni murtii kun caasaa sirna cunqursaati. Institutions of repression. Manneen yaalaa, manneen barnootaa kun kan uummataati. Har'as boruufis uummataaf ni ta'an jechuudha. Kanaaf dhaabbilee akkanaa kana tuquu dhabu keessattuu dhaabbilee amantii irraa tiksu eeguu
irraa of tiksuu qofa osoo hin ta'in akka lukkeeleen diinaantuu illee tiksu sabaaf sablammoota biyya keenya keessa jiran akkuma baatilee 11 kanatti mirkaneessinee olola isaanii dhara goonetti kunuunsinee tiksinee qabsoo uumaa yoo dandeenye wajjin qabsaa'uu irratti deemuu barbaachisa. Kana uummata keenyatti uummata ittuu himuun narraan eegamu. Maaliif uummanni keenya bifa nama boonsuun baatii 11 wantoota jenne kana daran godhee jira. Amma garuu bifa biyyoota Oromiyaa guututti akka amma duratti hiriira tokko godhatanitti torban kana keessatti torban gaddaa kun torban lolaa torban days of rage jennaan torban uummanni aarii isaa caasaa fi sirna isa aarsa isa gaddisiisan irratti itti bahu ta'uu qaba. Already eegalee jira. Uummanni keenya kana kunuunsa itti fufuu qaban jira. Galatoome egaa Jawaar yeroo keetiif hedduun si galateeffadha. Egaa gaafiif deebii keenyaadhaa kanumaan xumurraa egaa daawwattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya kanumaan xumurraa ammaatti kan si wajjin turre ogeessa teeknikaa Farhaan Abdulsalaam wajjin ta'uudhaan anis Dajanee Guutamaatii yeroo biraa walitti deebina hangisittuu nagaan. Miila fi walitti hidhuudhaaf haa yaallu kan jedhu lafa kaayannee civic society jaarmalee hawaasa keenyaa jaaruu, onnachiisuu, sochoosuu, hirmaachisuu irratti itti fufnee jechuudha. Akkuma yaadnatti bu'aa buusa. Kunis maali? Uummanni sadarkaa adda addaatti ijaarame qabsoo isaatii jabaachaa deemuun tokkummaa isaa saba adda addaatiin qola laafatee ture san daran jabeeffatee deemuun Oromummaan daran urgooftee dhufuuni rakkoo sadarkaa hoggansa siyaasaatiitti fi sadarkaa jaarmalee siyaasaatiitti qabnu san furuudhaaf sadarkaa dandeessisuun dura nu geessee jira. Akkamitti? Waa lama uuma. Hoggaa hawaasni socho'ee hoggansa siyaasaa dura socho'ee yeroo deemu waa lama uuma. Incentive structure, incentive mechanism waan jennu ni jira jechuudha. Waan nama hawwatu, faayidaa kan jennu. Gara tokkoon hawwii waan si hawwatu qaba. Mootummaan kun kufuu deema. Mootummaan kun yookaan kufuu taate namuu bakka laallachuuf haa dhufti. Kanaaf hogganni siyaasaa hamma tokko waan uummanni jedhu akka dhagahu. Maaliif uummanni isa dura deema. Uummanni boru aangoo itti kennuuf itti akka kennu yoo kan barbaadu taate har'a waan uummanni jedhu san kakalee mataa jabaatee dide. Fakkeenyaaf tokkummaa walitti dhufuu haa taatu wantoota amma akka gaafilee atireef kaaftee kan qawwee haa taatu hunda isaanii har'a jaalates jibbus akka leelisuu fi akka hojjetu godha jechuudha. Kan biraa dhiibban. Dhiibban jiru maali? Uummanni kan kun nu wajjis ta'ee nu wajjin nuun alatti gara fuulduraa furga'aa jira kan jedhu dhiibbaa irratti fida. Uummanni pireeyer dhiibbaa guddaa irratti fida. Alaayis jaarmeeleen dhaabbileen alaatis kunoo uummanni keessan akkana sinna kan kubbisuu jedha. Isin hoo maalitti jirtanii? Maali karoorri keessan gaja'u kun dhiibban uummanni sama maal jechaa jira bara? Uummanni bara mootummaan nurraa kubbisaa jechaa jiru. Mootummaa kana lafaan dhoofne mootummaa haaree nu ijaaruu akka mootummaa hin jirtanii kan jechaa jiru. Kun dhiibbaa uumee jira jechuudha. Kun hin mul'ata hoggansa keenyarra sadarkaa adda addaa jiru irratti. Kanaaf deebii kennuudhaaf karoorri lafa kaayame jira. Karoorri lafa kaayame maali? Sadarkaa adda addaatitti tokko mootummaan kun sadarkaa akkamiin kufuuf deema. Yeroo kufe mootummaa ce'umsaa bifa kamiin ijaarra kan jedhu hayyoonni keenya keessattuu ogeeyyiin seeraa International Lawyers Association jalatti jiran hayyoota biraa wajjin warra OSA wajjin ta'uudhaan kora tokko London irratti qopheessanii jiran jaalteen fakkeessa. Kanarratti isaan haa qopheessanii malee hunduu irratti hirmaachuudhaan imaammanni diinagdee, imaammanni siyaasaa, imaammanni hawaasaa heeraaf seerri bulmaata keenyaa maal ta'uu danda'a kan jedhu yaada wal jijjiiruudhaaf wixinee tokko lafa kaa'uudhaaf wal geenya London irratti. Kan lammataa keessattuu uummata keenya biyya alaa jiru kana bifa daran jabaateen qabsoo kana akka gargaaruuf hiree bilisummaa jirtu kanaan walitti dhufee yaada uummata Oromiyaa keessaa dhufu san walitti sassaabee akka hojiitti hiikuuf
Kora lammataa Atlaantaatti qopheessine gaafa waggaa tokkoffaa fincillee yookiin immoo sochii nama eegalee gaafa 12 Atlaantaatti torban san keessa jechuudha Atlaantaatti qopheessine. Asirratti kora hogganootaa yookiin immoo yaa'ii hogganootaa jennaan. Yaa'iin hogganootaa maali? Hoggantoota siyaasaa kamiiyyuu bifa kamiin ijaaramanii jiran. Hoggantoota amantii hunda, hoggantoota afooshaalee, hoggantoota koominitii, abbootii qabeenyaa, walumaa galatti warra ijoo ta'anii ija Oromoo ta'an hayyoota dabalatee hundi irratti affeeramanii waa lama godhatu. Tokko mul'ata Oromoo yookiin immoo fedhii Oromoo sadarkaa amma irra jirurraa Oromoon maal barbaada? Kan jedhu waan Oromoo fi Oromiyaa hunda walii galchiisuu danda'u irratti walii galtee irra geenya jechuudha. Lammataa jaarmiyaaleen hawaasaa keessattuu humanitarian gargaarsa namni keenya baay'ee kan miidhamaa jiru. Yeroo ammaatti bifa harca'een namni gargaaramaa jira garuu bifa jiddu galeessa ta'ee fi bifa sabatiinsa qabuun akka gargaarsi kun gahu jaarmiyaalee yeroo ammaa jiran kana hin jiru bifa adda addaatitti kan ijaaramanii gargaarsa kennaa jiran kana haalli isaan daran itti ol bayanii uummataan beekamtii argatanii hayyootaaf beekumsa bifa adda addaatiin jirullee ofitti qabatanii efficiency dalagaa isaanii daran leecalloo maddisiisuu haa taatu leecalloo argamu san uummata gargaarsa barbaachisanii gahuu irratti dandeettii kappaasitiin isaanii akka dabalamuuf akkamitti dabalama kan jedhu irratti marii fi tarsiimoo irratti hojjennaa jechuudha. Biyya alaa kanatti yeroo ammaatti hojiin dippiloomaasii bal'aatu hojjetamaa jira. Hojiin dippiloomaasii injifannoo gurguddaa fidaa jira. Jaarmiyaaleen hawaasaa keenya, aktivistoonni keenya bifa adda addaatiin jiran Awustiraaliyaa irraa kaasee hanga Ameerikaa qabaatti, Awurooppaa irraa kaasee hanga Kaanaadaatti injifannoo ulluqaadha kan fidaa jira. Injifannoon kun bifa xiqqoo harca'een deemaa jira. Daran keessattuu gara mootummaa kana kuffisuutti tokko dhiyaachaa deema. Gara mootummaa keenya dhaabbachuutti yeroo deemnutti hubannaan gama biyyoota biraatirraa nu argachuu qabnu. Gargaarsi haa hubannaan akka hubatamnu kararraa akka nu maqanne akka nu hubataniif hojii nu hojjennu daran cimee deemuu waan qabuuf hojiileen bifa adda addaatiin hojjetamaa jiran kun haalli isaan itti walitti qindaa'uu danda'an irratti jaarmiyoonni kun dhufanii isaanis hojii isaanii agarsiisanii hayyoonnii fi hirmaattonni waan kanaatis yaada kennaniif haalli itti daran hojiin keenya itti fooyya'u irratti waan mari'annu ta'a jechuudha. San itti aansee kan hayyoonni biraa Profeesar Asaffaan Faan hogganoonni koominitii baay'ee irratti hojjetaa jiran jira. Diyaasporaan kun kana daran walitti hidhatee qabsoo biyya jirtu sana akka daran jabeessee deemu gumii idil-addunyaa Oromiyaadhaa dhaabuudhaaf sochii godhantu jira. Sochii kana keessatti illee hirmaachuudhaan uummanni keenya hojii hojjetee baatilee as deeman kana keessatti wal duraa duubaan kana fidaa deema. Du'aati nan gaafannee si deebisu gaafin ati dhiyeessite haya ta siyaasaa suphuudhaa ta gargaarsa walitti fiduudhaa dubbatte ta uummanni rija'aa jiru hoo ta qawwee kan jetteef qawwee amma sitti baanee waliin haasa'uun akkasumara barbaachisanatti fakkaatu. Wanni hojjetamaa jiru jira. Namoota keenya kan ogummaa sanii qaban bakka adda addaa keessa jiran irratti mariin hojiin hojjetamaa jiru jira. Biyya keessatti hojiin qeerroon teenya manni sadarkaa adda addaatiin jiru wanni hojjetaa jiru jira. Lafa ximmaata takka yoo kan qabaatu taate shanyii ximmaata shaniif ta'u qopheeffachuu hin dandeenya. Kanuma ximmaata kittii saniif ta'u qopheeffachuu danda'uu qaba. Garuu yaadni kee maali? Barana xindii takkittii san irratti facaasee akka gaariitti jala qotee bara dhufu callaan midhaan achirraa gahamus taate midhaan achirraa gahamus dabalatee callaan kiyyallee akkanaa dabalu kan sanyiin an bara dhufu facaafadhullee akkanaa dabalu tokko. Lammaffaa midhaan achirraa bahu gurguradhee bifa adda addaatiin lafan achirraa qabullee kiraas fudhadhee haa taatu bal'ifadhee deemuu danda'uu qaba jechuudha. This basic principles of tarsiimoon nuti itti hordofamnu ittiin gaggeeffamaa jirru uummanni keenya maal qaba? Sabboonummaa qaba yeroo nuti itti kaanutti. Lammaffaan maal wanni uummanni keenya qabu? Roorroo hamaatu irra jira. Dinagdee guddaa ka lafa isaatirra jiru kan inni harkaan qabne jira. Kanatti fayyadamnee tarsiimoo waan inni qabu kana akka gaariitti itti fayyadamuu nu dandeessisu. Lafa keenyatti itti seenne. Kanaaf wanni itti gaabbinu hin jiru. Ka gara mootummaatiin qubni qabamu yoo taate tana qofaa miti ganaan kanaa ol hojjenna.
hamma lubbuun na keessa jirtutti hamma ani beekutti roorroon uummata Oromoo irra jiru kun hanga kufutti dhugaa fi haqqi Oromoodhaaf bakkatti hamma deebitutti gumaan ilmaan Oromoo isaan fixanii tun hamma bilisummaadhaan deebitutti kanan amma godhu qofaa miti kana daran waan qabsoon tun gaafattu kamiyyuu aarsaa godhuudhaaf hojii barbaachisaa kamiyyuu ilmaan Oromoo wajjin ta'ee hojjechuudhaaf sirna kana qaarsinee sirna uummata keenyaaf ta'u ka dhugaa uummata keenyaa eegu kaaqa uummatoota biraatillee eegu gadi dhaabuudhaaf halkanii guyyaa raafaa hin jiru in fact saffisa amma ittiin deemaa jirru in daballe malee utuu hin deebiin waan adda addaa yaalaa jiran doorsisa bifa garaagaraatiin dhufuun dabalatee biyyoota alaa kana irratti dhiibbaa kadhannaadhaan wanni isaan yaalan jira wanni fedhe wanni jarri OPDOtis haa taatu jarri wayyaanetis haa taatu gooftoliin isaanii biyya alaa jiru kunis beekuu qaban maali lubbuun tiyya ilmaan Oromoo 678 deengadda isaan boollatti fixanirra addaa miti ilmaan Oromoo sun beekumsaan dandeettii naagatii miti akkuma kiyya ji'a 9 dhalatan akkuma kiyya yoo muraman dhiin isaanii Oromoodha akkuma kiyya Oromummaadhaaf haduuda wanni fedhe yoo gale harkaan fedhe yoo narra fudhatan dhiibbaan fedhe yoo kan dhufu taate hamma ruuhiin lubbuun jira keessa jirtutti maal haga ammaa hojjannee miti gara fuulduraa waan isaan hin argin waan isaan hin beeyne kan dhaabataan isaan qaaneessee isaan maraachuudhaa ta'u hedduudha hojjechuu deema kana hoggaan jedhu akka nama tokko qofaatti miti ilmaan Oromoo miliyoonotaan jiran mana manatti ala alatti kana sii mirkaneessuu danda'an namaa mirkaneessuu danda'an yeroo baay'ee yeroo namoonni warra eegaman halkan biiroo taa'ee wanni aan godhu jira warri irraa warra eegame san hamma danda'ee meetti bilbilee hoggaan gaafadhu nama booyu nama gattuu miti kanan argu nama xiiqidhaan hiqqifatee kayyoo ilmaan keenya irratti kufaniif san saffisaan galmaan gaha gara fuulduraatti furga'aa ka jedhu manguddittii takka ilma isiin qabdu jaraa wareegame maal jette beekta osoo umriin kiyya kan hayyamu taate irra deebi'eetiin ammallee daddabalee dahaa kana sooraniifi miti kana qotaniifi miti akka ilma kiyya kan wareegame sanitti asxaa inni irraa kufe kaayyoo inni irraa kufe san qabatanii bakkaan akka ga'anii kun ummata akkanaa kana duuba qabnu qeerroo akkanaa kana duuba qabnu kana yeroo qabnu keessatti wanni duuba nu deebsu hin jiru abaarsi fedhe dhiibbaan fedhe daran nu jabeessa warra amma dura dhagaanatti darbee irraa barachuu qabu warri wayyaanes ta'e warri biraa ilaalcha adda addaa qaban an dhagaan yoo natti darbame dhagaa san walirra kaayetiin fooqii ittiin jaaran arras warri darbuu barbaadu yoo jiraate asaa haran nuti walirra keenye galma Oromoo galma Oromiyaa bilisoomtee ittiin jaarra kuni waan uummata keenyallee naasisuu ta'uu qabu waan uummata keenyallee daran onnachiisu ta'uu qaban jedha. Gaariidha obbo Jawaar Mohaammed. Mee gara dhumaatti karoorri gara fuulduraatti qabsoon kun gara fuulduraatti akka furga'uuf karoorri lafa kaa'ame jira. Karoorri gara fuulduraa maali? Akkuma beekamu yeroo adda addaas kan irra deebi'ee dubbadhetti qabsoon Oromoo mooraan qabsoo Oromoo laamshoo irraa kan ka'e laamshoo san keessaa baafnee uummata kana gara fuulduraa kan itti furgaggeessisan kan jedhu tarsiimoon lafa keenya maali? Hawaasni kamiyyuu uummanni biyya kamiitiyyuu sabni kamiyyuu sadarkaa lamatti kan ijaaramee jirudha. Tokko sadarkaa hawaasa siyaasaa sadarkaa siyaasaa kan jennu political community kan jennu. Kan lammataa sadarkaa hawaasummaa yookiin immoo civic society kan jennu. Kan duraarratti kan jenne kan sadarkaa siyaasaa kan jennu jaarmiyaalee siyaasaa, jaarmiyaalee waraanaa, qondaalota siyaasaati. Sanii gaditti kan jiran civic society kan jennu jaarmiyaalee miidiyaadha, jaarmiyaalee amantii, afooshaalee hedduun kun achi jalatti jiranii jechuudha. Mooraan siyaasaa Oromoo rakkoolee alaa keessaan uumameen xaxamee haala rakkisaa keessa waan tureef rakkoo sadarkaa hooggansaatti sadarkaa jaarmiyaa siyaasaatti jiru san furuudhaaf lafarraa from grassroots uummata keessaa olee galuu danda'udha qabna.
jennee itti kaane. Yoo yaadate uummanni keenya waggaa lamaa sadii dura wanni jechaa turre maali? Mee mataa kana walitti hidhuudhaaf namni keenya baay'ee yaale. Akkasiisaa ibsaa afaan hedduudha yaalani. Mee immoo nuti miira walitti fiduudhaaf haa yaallu. Mataan akkuma jirutti haa ta'u yoo mataan kan jabaatu ati gaaga'ama guddaan ilmaan Oromoo irra ga'eera. Gara mootummaa TPLF-tiin immoo kan kenname kan biraati. Rasaasni tokko akka hin dhukaanetti kan dubbatani. Namootatu walirra bu'eeti kan namni hedduu du'e kan jedhudha. Mee walumaa galatti adeemsa kana attamitti ilaalta? Hunda dura uummata keenya bal'aadhaan akkasumas maatii ilmaan abboon hawwanni irraa kufaniin gadda guddaa mataa kiyya natti dhaga'ame akka biyyaatti illee natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Obboleeyyan keenya qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegamanii biyya isaaniitti awwaalaman irratti bilisummaan Oromiyaatii fi uummata Oromoo aanaa jiru. Uummata keenya maatii firoottan isaanii jalaa kufee saba bal'aa Oromootiif rabbi jajjabina isaaniif haa kennu. Warra wareegaman immoo wareegamtoota keenya isaan dura kufanii wajjin rabbiin jannataan haa qananiisu jedha. Itti aansuudhaan wanni gama mootummaatiin dhufu dhukaasni hin turre kan jedhudha. Dhukaasni turuun kun shakkiin hin jiru. Gara nama 175tu rasaasaan ajjeefame. Warra rasaasaan ajjeefame hoggasuma fuudhanii gara Finfinneetti geessan. Dhaqanii ilaaluu warra barbaadeef reeffi isaanii hospitaala Beetzaata, hospitaala Abeet, Xoraayiloch hedduu keessa jira jechuudha. Finfinnee listii isaa baasuu dandeenya. Akka amma gabaasa OFC irraan ergame agarrutti waliigalatti hanga ammaatti namoota 678 wareegaman. Mee waan mootummaan jiru kanaa fudhannu. Mootummaan kan jechaa jiru maali? Rasaasni hin dhukaafamne. Rasaasaan ajjeefamte waan biraatiin ajjeefamte namoonni ajjeefamuun dhugaadha. Waan haalamuu hin dandeenye. Akka isaan jedhanitti maali? Yeroo loltoonni gaasii maanessu uummata jidduutti darban akkasumas hoggaa konkolaataadhaan uummata bittinneessuudhaaf itti deeman uummanni walirra ba'ee qiletti nammee dhumedha. Kuni afaan mootummaati akka waan kun yakka hin ta'e dubbachuun waan ajaa'ibaati. Bakka namni miliyoona 4 jirutti bakka namni yoo dhagaa darban lafa bu'uu hin dandeenye keessatti bakka lafa dhiphoo irratti namni wal ga'ee duuban bishaan jiru keessatti gaazii nama doochisuuf fi konkolaataa waraanaa namarra bahu fiduu dhiisiti. Hiddiyyuu ol hin darbu nama. Maal jedhama Maaks Oromoo? Eeboo ol darbee tokko gabaa keessatti tokko badee jedhee jira. Maal jechuun hiikkaan waan sanii? Gabaa keessatti eeboo darbee tokko badee jedhe gabayaan sun hundi anarra bu'amoo anarra bu'aa jedhee addaan waan fiiguuf walirra bahee jeequmsa hedduu waan uumuuf nama tokkoo miti gabaa guutuu akka fitetti ilaalamu. Biyya nu jiraannu Ameerikaa kana keessa seera jira. Seerri fakkeenyaaf walabummaan dubbachuu kan itti uguramu keessaa tokko maal seete yoo namni tokko tiyaatira seenee mana tiyaatiraa keessatti ibiddi qabate kan jedhu taate namni sun akka namoota tiyaatira san keessa jiran hunda fixeetitti yakka maaskiliin saniin himatama jechuudha. Maaliif ibiddi qabate yoo jedhe namni rifaatuu osoo hin eeyne naasuu keessa waan seenu namni walirra baba'ee wal miidhuu danda'a, wal ajjeesuu danda'a. Bishooftutti illee kan ta'e karaa saasarraa hafe konkolaataa itti oofanii gaazii imimaanessuutti naqanii san qofaa miti immoo viidiyoo irraa namni keenya sirriitti ilaaluu danda'uu qaba. Karaa guddaa uummanni ittiin seene dhoorganii karaa qileetitti gamaa gamanaan makiinaa waraanaatiin fi dhukaasan dhoorganitti uummata keenya akka qileetti dhumutti godha. Ragaaleen gara fuulduraa waan dhiyeessinu ta'a. Dhaabbileen hedduun qorataa jiranii ragaaleen hedduun kan mul'isan waan kana dursanii itti karoorfatanii akka deemanidha. Viidiyoo irraa isa akka agarrutti, ragaalee irraa isa akka agarrutti, tarkaanfii kana fudhachuu duratti gaazexeessitoota isaanii, namoota isaanii akkasumas gaazexeessitoota biyya alaatii fi dippiloomaatota bakka sanarraa erga baasanii booda tarkaanfii kana kan fudhatanii kuni ittuma yaadamee hin godhan. Kuni haarayaa miti. Duuba deemnee ilaaluu danda'uu qabna. Gaafa hiriira guddichaa hiriira irra jireessan
nagaan erga dhume booda yeroo namni gara manaa galuu deemudha. Kaan rasaa warra bilfee yookiin immoo alboota kwaa yaamuun uummata kan fixaa turan. Ammas gaafasii maaliif akkas godhanii uummanni kun har'a biyya guutuutti Oromiyaa guutuutti akkanatti bahee tokkummaadhaan nagaan yoo addaan kan galu taate borullee nutti deebi'a. Kanaafuu jiilchuu qabna kan jedhu kan rukute. Irreecha irrattis kan tarkaanfii kana godhaniif maali? Ijoolleen tarsiimoodhaan tooftaadhaan irra aantee akka isaan barbaadanitti irreechi kan olola isaaniitti oofan osoo hin taane kan miira gaddaa fi murannoo Oromoon bara kana keessa jiru agarsiisu akka ta'uuf. Irreechi irree Oromoo malee meeshaa diinaa akka hin taane godhuu waan danda'aniif. Irreecha kan eebbisu uummata Oromootii fi abbootii gadaa isaa malee qondaalota diinaaf ergaman akka hin taane waan dhoorge. Tooftaa isaan lafa kaayatan hunda waan jalaa fashaleesseef dargaggoon kun uummanni Oromoo kun har'a akkanatti tarsiimoodhaan nu caalee nu qaanessee irreecha harkatti galfatee yoo nagaan kan galu taate borullee qophiilee biraa paarlaamaa ta'uu danda'a waan biraa nu harkaa to'achuu danda'a. Kanaaf jiilchuu qabna kan jedhuun ittuma yaadamee tarkaanfii kun godhama. Inummaahu rasaasarra kuni bu'aa akka qabu waan laalaniif. Maaliif rasaasa yoo ta'e nama mana ajjeesuu hin danda'an rasaasa. Nama mana ajjeesuu hin danda'an turan. San qofaa miti rasaasni ragaa achitti isaanii dhiisa. Dursaniitti qopheessanii uummata keenya du'a hama du'a suukanneessa uummata keenya boollootti naqanii bishaanitti naqanii akkasitti fichiisanii kanaaf ololli isaanii garuma kamiinuu kan fudhatamu qabu miti. Uummanni keenya miliyoonaan achi ture waan ta'e argaa ture. Warri biyya alaas warri biyya adda addaatis waan argaa turanii. Kanaaf dhibbatti itti gaafatamummaa kan qabu yakka kana wixinurraa hojiitti raawwachiisurraa kan itti gaafatamummaa qabu mootummaa wayyaaniiti. Egaa Jawaar uummanni miiliyoonii 4 irratti hirmaattee dargaggoonni keessattuu kan keessatti baay'atan kana sagalee isaanii argine akka dhaadannoo sana argaa turre garuu ammas garuma ibsa jaraattan si deebisaa humnoota jeequmsa barbaadantu keessa seenee malee uummanni karaa nagaatiin ayyaanicha gaggeeffachuuf ture kan jedhu ture mee kanarratti yaadama. Humnoonni jeequmsa barbaadan kan jedhan uummata yoo taate uummanni irreessa dhaqe dhibbaa sadarkaa jedhamutti diddaa agarsiisaa ture. Yeroo bishooftuu seenu yeroo bishooftuudhaa gara sadii seenu bakka jiru hunda ta'e diddaa agarsiisaa ture jechuudha. Kanaaf uummanni kuni uummanni dilli kun uummanni irreessa irratti hirmaatee diddaa agarsiisa kun hundi farreen nageenyaati yoo kan jedhan taate uummata Oromoo hundaan farreen nageenyaati jechuu isaanii jechuudha. Amma durallee jechaa turan nama ajjeesan hundaan nama hidhan hundaan nama hiriira ba'e hundaan farreen nageenyaati kan jechaa jira. Uummata nagaa barbaada akka ta'e odoo dhagaa tokko bishaan tokko osoo hin jiiksin uummanni miliyoona 4 walitti ba'ee dhagaa tokko osoo bishaan tokko osoo hin jiiksin osoo walitti hin bu'in iban loltoota isaanii akka shororkeessitoota ISISitti fuula isaanii dhokfatanii deemaniinu osoo waliin tuqin uummata ba'eedha. Kanaaf uummanni shororkaa hin uumne uummanni humni badi'een. Beektaa yeroo tokko dhugaan yeroo afaan qabanillee funyaan hin baati. Dhugaan isaan himan maali? Jeequmsa kana uumuudhaaf yoo akkuma ijoolleen qeerroodhaa guutuutti tooftaa isaanii jalaa fashaleessitee booda jeequmsa kana uumuuf waan barbaadaniif subversive elements yookiin immoo warra saboteurs jennuun warra lukkeelee mootummaa keessa galchuudhaan jeequmsa yoo uumuudhaaf yaalii akka godhan poolisoota uummata gidduu jiran irratti dhagaa darbuu tarkaanfii adda addaa akka yaalan waan agarre. Tarii humnoonni badii isaan jedhan humnoota isaan bobbaasan humnoota intelligensiin bobbaasan jechuudha. Kan ammoo viidiyoodhaan qabnee jirra, analaayiz godhaa jirra, takka takkaan eenyu akka irra ta'e waan irra gahamuuf kana ragaa uummata keenyaafis uummata addunyaatiifis waan geessinu gara fedhattillee yoo jijjiire arraba fedhanillee yoo kan dubbatan taate gaaga'ama kana itti yaadee karoorfatee kan uummata keenya fixuudhaaf uummata keenya sodaa ofirraa injifatee as bahe kana sodaa keessatti deebisanii lammaffaa gabroonfachuudhaaf karoorfatamee biiroo intelligensii biyyattiitiin kan godhame kan warra wayyaanotaatiin godhame akka ta'e shakkiin tokko hin jiru. Gaariidha Jawaar. Egaa fincilli kun bifa haaraadhaan jalqabe asitti karaa nagaatiin ilmaan Oromoo hedduu gaaga'amaniiru du'aniiru. Hiriira isa guddaa kan Oromiyaa sanarrattis tarkaanfiidhuma wal fakkaatuuf fudhatame amma immoo kan itti caalutu irratti fudhatame. Kanaaf harka duwwaan baasu kan nu gaaga'aa jiru qawwee dhabuudha kan jedhu
gaafin kun dhiibaa dhufee jira. Kanaaf amma yoom harka maratamee taa'ama? Gaafii qawwee jedhu kanaaf immoo ati gara keetiin maal jettu? Gaafiin hidhannoon qabsoon hidhannoo nu barbaachisa qawween nu barbaachisa jedhu gaafii sirriiti har'a qofa osoo hin ta'in gaafa qawwee hin argamu hin danda'amu jedhu sunitti illee yaada kana dhiibaa turre. Har'as yoo taate uummanni keenya waliigalatti sadarkaa kanarra gahuunsaa uummanni waan dandeenyu dhiibne ajjeefamaa jirra ajjeesurraa gara ofirraa ittisuutti cehuu qabnaa jechuun isaa walirratti akka abdate. Tokkummaa qabnu kanaan murannoo qabnu kanaan ciminsa hooggansa xeerrootiin harka duwwaa ammana yoo kan deemnu taate kanarratti humni hidhannoodhaa yoo kan nu dabalamu taate humna sirna kanaa gabaabsuudhaaf laaffisuudhaaf nu gargaara. Kanaaf barbaachisaadha yaadni jedhu kun sirriidhaa fudhatama qaballee waan namuu mormullee miti. Kanaan wal qabatee hidhannoon gama hidhannootti seenuu qabna ni seenna. Dhimma hidhannoodhaa miidiyaa irratti ifatti waa hundaa haasa'uun hin ta'u. Haa taatu garuu hamma hidhannoon guutuutti harka uummata keenyaa galutti uummanni keenya harka maratee haa taa'u yaadni jedhu garuu fudhatama qaba. Uummanni keenya dandeettii qabuun gaagama ofirraa hir'isaa tooftatti fayyadamaa deemuu danda'uudha qaba qabsoo isaa itti fufuu danda'uudha qaba. Gaafa hidhannootis gaagamni wareegamni kanaa gadi hin ta'u qaba. Wareegamni kuni wareegama qabsoo sana gara fuulduraatti tarkaanfachiisu mootummaa sana laaffisu ta'uu danda'uudha qaba. Wareegamni hanga ammaa goone immoo mootummaa sana laaffisuudhaan tokkummaa keenya cimsuudhaan humna Oromoodhaa ijaaruudhaan deeggarsa addunyaa irraa qabnu nu dabaluudhaan waan xiqqaa miti. Uummanni keenya eega sirna gabrummaa jalatti kufeerraa waggaan dhuma. Cinaan dho'isaadhaan mana hidhaatti, cinaan gandatti, cinaan biyyarraa ari'amee garba keessatti fixamaa jechuudha. Cinaan beelaan irra jireessi beelaan dhuma jechuudha. Waggaatti manni alakkaa hojjaniiti malee namni keenya kuma kurnaniini kan mootummaa kanaaf kanaan maduraas illee ajjeefamaa ture. Wareegamni ammaa kan wanni ta'u tokkoffaa wareegama uummanni keenya waloodhaan bakka dhokatee osoo hin ta'in waloodhaan fudhachaa jiru waan ta'eef tokkummaa dhiigaan daran cimte san kalee dhalootaan qabnu san daran aarsaaf wareegamaan akka nu jabeessu nu gargaara. Gama hidhannootti kan cehamu kanuma keessa cehamu. Laal waggaa 3 dura immoo waggaa 4 dura yoo dhayite mariin yookiin immoo atakaaroo mooraa qabsoo Oromoo keessa turte naannoo sanitti qawwee argachuu hin dandeenyu. Biyya san keessa mootummaan sun nama tokko shaneen hiitee hafuura baafachuun hin danda'amu. Kanaafuu qabsoo hidhannoo geggeessuu dhiisii qabsoo mana gaatuu geggeessuun hin danda'amu sadarkaa jennu ture jechuudha. Kanaan dabalatee immoo naannoo sanitti wayyaaneen biyyoota ollaa san hundatu waan to'attuuf garuma kamuunuu gargaarsa argachuu hin dandeenyu dahoo dubbee argachuu hin dandeenyu kan jedhamu marii abdii nama kutachiisu ture. Waggaa qabsoo kanatti seennu reyaalitii dhuga amma wanni amma namni yeroo san dhiyeessaa ture. Faaktiidha wanni amma namni san dhiyeessaa ture. Faaktiin sun garuu jijjiiramuu akka danda'u. Dhugaan lafarra jiru sun garuu jijjiiramee gara dhugaa haaraatti new reality new fact uumuu akka dandeenyutti amannee itti seenu. Kanaaf akkam goona. Uummanni keenya socho'ee tarsiimoo adda addaatiin sirnattii san humna qabuun ittirratti duulee yoo kan laaffisu taate yoo kan raasu taate tokkoffaa caasaa cunqursaa sirna sanii laaffisa. Sodaa uummata keessaa ajjeesee jira. Caasaa tokko shanee yeroo ammaa Oromiyaa keessa guutumaa guutuutti hin jiru jechuu dandeenya. San qofaa miti naannolee tarsiimoo ta'an to'annaa diinaa jalaa baasee to'annaa uummataatii fi uummata Oromoo jala galchuu danda'a. Maqaa bakka hin dha'u bakkoota hedduutti yeroo ammaatti injifannoon akkasii argamee jira jechuudha. Waliigaa waliigalatti Oromiyaa keessatti habaqaalchuudhaaf gajjabeessuudhaaf qabsoo hidhannoo gajjabeessuudhaaf haala mijaawaa uumuu danda'amee jira yeroo ammaatti. Kana namni mormu waan jiru natti fakkaatu. In fact gaaffii nama dhiyaachaa jiru haalli akka ajaa'ibaatti mijaawaadhaan maali kan eeggamaa jirudha. Tokkummaa qabna caasaa diinaaf keessaa baafnee jirra. Tabbaaf lafa diina jalaa diinni itti socho'uu hin dandeenye uummatni jira. Free zones. Meeshaadhaa kan barbaadaa jirru jedha. Kuni bu'aa qabsoo uummanni keenya godhaa jiruuti. Kan lammataa jira. Biyyoonni ollaa Suudaan kibbaa haa taatu, Somaliilaan haa taatu, Keeniyaa haa taatu hundi isaanii wanni wayyaanee cinaa hiriiraniif waan wayyaaneen nurra isaanii fira taateef miti. Wayyaaneen humna Itoophiyaa jedhamu guutuu qabattee keessattuu diinagdee Oromootii fi humna waraanaa Oromoo qabatteetiin olaantummaa naannoo sanitti waan mirkaneeffatteef jecha biyyoota ollaa cafaqxee sodaachiftee gara ifitti osoo hin jaalatin gara ifitti qabachaa turte jechuudha.
Biyyoonni sun mootummaan tun jabduudha kalaafattu hin jirtu yoo warra masiin mormu isin qabsaa'u kan deeggarru taate nuti illee balaa taatii haala jedhuun isaan deeggaru seenan. Har'a wayyaaneen laaffattee hollataa waliin dhahaa yeroo jirtu kanatti biyyoonni ollaa hedduun gamaa gamana laaluu eegalanii jiran jechuudha. Keessa seenuun barbaadumas san qofaa miti. Wayyaaneen Oromiyaa Itoophiyaa guutuutti to'attee waraanni irraa hafeti Suudaan Kibbaatii fi Somaaliyaatti waraana raabsitu turte. Maqaa nagaa eegumsaatiin. Sochiin uummanni keenya godhe akkasumas uummanni naannoo Amaaraa godheen to'annaan isiin biyya keessaa qabdu jalaa laaffataa waan jiruuf waraana ollaa ergite san as sassaabataa jirti. Adaduma isiin harka isii sassaabataa deemtuun bakki irraa sassaabame sun immoo nuun guutamaa deemaa jechuudha. Waraanni isii Suudaan keessaa bahuun bu'aa nuu qabu jira. Ammallee keessa deemuun hin barbaachisu. Waraanni isii Somaaliyaa keessaa bahuun bu'aa nuu qabu jira. Isiin laaffataa deemuun humni diinagdeesii humni waraanaa isii laaffataa deemuun hawwii uummanni keenya qabu saniif karaa bana. Qabsoo itti fufna ammallee tooftaalee qabnuun jijjiiraa itti fufna. Waan goonu san immoo tarsiimoodhaan irratti deemuu qabna. Tarsiimoon sun gara humna Oromoo ijaaruuti. Humna waraanaa waggaa jennu mootummaa kana kuffisuu qofaaf miti. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kan dubbatu jira. Uummanni Oromoo naannoo sanitti dantaa ofii tiksifatee nagaa keessaaf alaa eegsifatee kabajamee jiraachuudhaaf humna waraanaa jabaa intelligensii jabaa ijaarratee deemuu danda'udha. San immoo dhawaata kana keessa ijaarrata. Gootota qabsoo kana keessa dhalatan irraa muuxannoo horachaa dhufan irraa hoggansa gara lamaan dhufa. Uumamaan dhufa uumamaan argatte san hojiidhaan narchar godhaa deemta jechuudha. Kana keessatti kondiishina hedduudha uumaa deemuu jirra. Kana itti dabalataan immoo namni keenya sirriitti kan hubachuu qabu kan ni hubatan illee jedhee an abdadhu. Humna waraanaa waggaa jennu qawwee qofaa miti. Hanqina qawwee qabna no doubt. Haata humna waraanaa waggaa jennu garuu qawwee qofaa miti. Humna waraanaa waggaa jennu mentaalitii waraanaa kan amma uumame kana qabaachuu sammuu san uumamuu lammaffaa caasaaf tarsiimoo kanaaf baasu jaarmee kanaan deemuu danda'u jaarrachaa deemuu. Kuni jaaramaa jabaachaa deemaa jira. Kanaaf waan hojjetamaa jiru keessa deemnee tokkoon akkana jechuu hin dandeenyu. Wanni hojjetamaa jiru bifoota adda addaatiin humnoota adda addaatiin wanni hojjetamaa jiru jira. Duubatti harkifataa jirra. Duubatti harkifannee jirra. Akkamitti harkifanne? Qabsootu hamma yaadamee ol saffisaan deeme. Bardeen gaddaa yeroo akkanaa odoo na gaafatte sochiin akkanaa karoorfamaa akka ture waan qaba. Haa taatu garuu har'a kana haasofna muddama qabsooni laaffatte jechaa boo'aa turre yeroo dheeraadha. Amma qabsoonii fi uummanni akka malee fiigee jira. Nuti immoo hogganti dura deemu dadhabnee nu bira dabree jira uummanni. Kanarra geenyee jirra jechuudha. Kuni uummanni nutti aaruun uummanni godhuun sirrii maaliif hoggansa sadarkaa adda addaatiin jiru uummata dura deemee waan gaafii uummanni dhiyeessu. Dhiyeessii uummanni barbaadu san dhiyeessuu irraa yoo kan qabu taate uummanni gaafii san dhiyeessuun sirriidha. Deebiin immoo akkuma reefu jeetti jijjiiramni gurguddaallee ni jira. Yeroo asxaanaanitti wanni hojjennu nima jiraata jechuudha. Jawaarotoo kun kanaan jiruugaa gaaga'ama uumame kanaafis kana gara tokkoon namoota du'aniifis haa ta'u gaaga'ama biraatiif quba sitti qabamullee jira. Kanaaf deebii maal qabda? Quba sitti qabamaa jiru yeroo ammaa kanaaf. Qubaa miti qawwellee yoo natti qabame akka nama tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootitti barnootan qabuun beekumsan qabuun hireen qabuun ilmaan Oromoo falmatan kanaan wajjiin falmachuun injifannoo isaanii roorroo isaanii irra ga'u ajjeechaa isaanii irra ga'uu fi ajjeechaa isaan raawwatan ummata keenyaa fi addunyaatiin beeksisuu kiyyatti ittiin boona. Kanarraa arii yoo qabaate qubaa miti qawwee yoo natti qabaate yeroo takkitti jallibsan kana namni beekuu danda'u. Sochii kana keessatti eega maqaan Nadaamoo eegale keessattuu eega Oromoo Forest jennee eegalleerraa waan deemaa ture namni hubachuu qaba. Waan gaafas uummata Oromootiin waadaa gale kan inni arras irra deebi'ee waadaa galu jira. Gaafas wanni nan jedhe hamma lubbuun diina keessa jirtutti beekumsan qabu, humnan qabu, yeroon qabu isinirraa hin qusadhu
dhibbatti of kennee isiniifin hojjette tokkoffaan kana hojjechaa hin jiru. Uummanni keenya ragaa baay'ee yaada. Lammaffaa. Tarsiimoo uummata keenyatiif baafnu irratti beekumsa keenyaan ana qofaa miti. Warri waan kana irratti hojjennu beekumsa qabnu waan uummanni keenya qabuun wal simsiifnee tarsiimoo baafna. Tarsiimoo waan ati hin qabde irratti hin hojjennu. Lafa tokko qotuu yoo gaddeemtu taate